Ashamaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii kaayyoftuuf nageen jaalala irraa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyya qaqqaalee gaggaarii har'agaa uffata simmara ciisuun barbaada. Dubaay moolii keessan jira. Uffata barbaadan filachuus dandeessu. Tishertii yoo barbaadan, jaaketii yoo barbaadan gatii isaa faana waan isin barbaadan hundumaa isiniif dhiyeessuuf qophiidhaan isiniin jedha. Yaa uffanni qorraa fataa jedhetu jira. Jaakettoota garaagaraa yoo feetan akkasumallee surroota siddis jedhe faashinoota garaagaraa jaapoonota garaagaraa tishertoota yoo barbaadan jechuudha. Ijumaan laalaa gojamaa ishee dhageessanii jirtu. Dubaay moolii keessan tura baay'ee tokko namatti tola addas nama jedha isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa mee walumaan ilaalla waan jiru hundumaa gatii isaa faana filadhaa okee tokko isinii bita hunda keessaniifu. Kamisiin kun hin bareeddi waaqi. Isinii bitu akka makkishee. Innaa akkasin isiniin jedha qoodeewwan kiyyaa. Uffata baay'ee faashinii ta'ee fi siddis kan jedhe as keessa jira. Gatii isaatu xiqqoo isheentinidha malee. Innaa akkasin isiniin jedha. Boorsaa yoo barbaadan. Boorsaa tsaa jettee jirti. Birri meeqa seetan kun birri 5 dirham okee birri 5. Bitee isinii fidamu akkamatti isaa isiniin jedha. Uffata siddis jedhe faashinoota garaagaraa akka qomatii keessanitti akka istaayilii uffata keessan isin filachuu jaallatanitti jira. Jaakettiin kun immoo qorraa baay'ee bareeda jechuudha. Baay'ee bareeda. Yaa amma faashinii dhalleeti. Birriin isaa walumaan ilaalla. Diraamaa 20dha. Baay'ee bareeda as keessi. Nafaana tura caamaallee sin argisiisa. Qassedhe jechuudha. Warri heeruma barbaadan fustaana birallee nan deema waan ta'eef iddoo fustaanaallee gaan deemu walumaan ilaalla waan jiru hundumayyuu. Nakkasin isiniin jedha warri Dubaay keessa jirtan dhuftanii bitachuu dandeessu. Kootiin mobbaa manaa keessaniif yoo barbaadan. Jarri kun immoo warra beebii jedhamanidha. Beektodhee yaada. Beebii uffata kootii gaggabaabduu kana nama hundumatu jaallata. Turkiidha uffanni isaanii baay'ee mimmiidhaga garuu akka suura irratti ilaalan miti tokko na fuuna biyyatti galleessuudha. Maal jedhu seetanii saalbaachiidha jedhu. Saalbaachiidha jedhu ishee. Asitti garuu faashinii siddis jedhedha. Uffanni jiru baay'ee wayitoo qabanne biyya deemne jechuudha. Amma dhugaa kun uffanni kun baay'ee bareeda. Malteedha. Garuu itoo qabne biyya deemne kana saalbaachiidha nuun jedhu. Inni akkasan siniin jedha. Jabaadhaa. Turtiin keessan na waliin haa ta'u gara waan babbareeduutti baana. Caammallee barbaadan intira okee. Falaawaliillee barbaannaan jira. Waan barbaadan argattu iddoo kana jechuudha. Waan sada waan namatti tolu as keessa jira. Turtiin keessan na waliin haa ta'u.
surree yoo barbaadan taayitii yoo barbaadan Dubaay moolii jechuun kana fakkaataan isiniin jedha koodeewwan kiyyaa. Yoonasin iddoo isheen iddoo birciqqoo nu geessi kaayoo jettu boodan qaanoftan iji keessan uffatarra hin jirussa isheen birciqqoo malakkee saayinaa waan gaafa galtan ittiin babbareeddan waan chiikii keessan bittan birallee sun hin geessan okee jaakkeetota dhiiraa yoo barbaadan kinoo lafaa saddet kan sale okee waan isin barbaadan jechuudha waan chiikiidha gaafa galtan bittanii galtan Mahammed obboleetti isin eegu kan qophaa'ee jiru sababa bituu barbaadan. Wis jaakettiin kun qalbii malee bareedu gugi qabdi. Saddet yaadachi bitaa no nu gubu. Birri lama bicha gabaa galgala. Birri lama bicha gabaa galgala. Wantoota isin barbaadantu jira boorsaan illee jira ashaangulliitii illee yoo barbaadan akka barbaadanitti waan filattan bitachuu dandeessu iddoo kana ammoo inni bichaadha deebisa bara kanaa kaayyoo naan jedhaachi qaames keessa dhagana maaltu jiraas immoo koottaame dhagnee laallaa walumaa akkaawu. Algaan illee jira dhugaa asii bitattanii galuu barbaadan jechuudha. Silayyuu neeruun namitti hin fuuna bara kana algaas numa bita fakkaata. Bittanii galuun keenya noollu. Gannaa akkasii kinoo tsiddit kan jedhee waan fataa jedhetu jira. Amma faarumaan iddoo malakkee birciqqoo jettu yoo yaa waan ta'eef achitti immoo siniin geessa yoo rabbi jedhe. Inni akkasii kinoo iddoon kun maaltu jira jedhanii siixootota taashagamee jira. Algaa libsii, suulaa, tiraasii carqii wantoota garaagaraatu wantanii ta'etu jira baay'ee namatti tola. Turtiin keessan na waliin haa ta'u laayik gochuun dagatiin achumaan immoo sheer gochuun dagatiin egaa ol seentanii sadaadhaa bittiniidhaa fa'aadhaa qabriidhaa waan ta'eef keer inshaallah iddoo birciqichaattis nan dhufeetuma hin beekamiini iddoo shinichaattis dhufeeratuma hin beekamiin waan ta'eef. Kinootika iji keessanis akkasii malee wanna biraan laalu silayyuu gingishaa jabanaa distii okkotee waan akkasitti immoo booddee siniin geessa rakkoon hin jiru. Haallu ilaalchu kun birciqqoo shayiitu yoo barbaadan kooppii aannanitti galtanii abbuuqqattan yoo barbaadan jechuudha. Aannan biyya abbaa keessanii lamma kana fa bittanii galtu kun gabateedha laal gabatee biyya keenyaa jechuudha. Mukarraa tolfame jechuudha. Iddoo asii baannee galleen bareeda sitti. Gaafa biyyatti galtoon osa gabatee jechuudha namni itti nyaatu jiru. Kan aadaa sana jechuudha. Argitanii nu meeshaa aadaa keenya tuffanneetu gannaa jechuudha. Wantoonni mukarraa hojjetame akka ishiin babbareeddu argitanii akkati isaan naannessanii iddoo kana kaa'anii jiranii. Nogaa nuti amma kun amma fakkeenya baattuuti. Baattuu biyyatti maatiin dha'an sanas garuu nuti isa faashinii kana malee isa aadaa keenya sana kunuunsuun beeknu jechuudha. Alama gaafa galee gabatee soqsiisee jechuudha. Gabatee siddis jedhe kan gaafa mana kaayyoo akka carraa ta'ee keessumummaa dhuftanii meeshaa aadaa Oromoot mana kiyyatti argitu jechuudha. Gabatee tasanii dhiyeessa buddeen. Abadan saayinaa bitaan jiru. Birciqqoo shaklaa bitaan jiru. Distii illee bira distii mana kiyyatti hin argitanii. Distii aadaa Oromoo ganamaa kee gabaa deemee bitee siilessee mul'utta feelee qabri godhe lukkuullees mattisinii hojjedhaa laala. Wantoota faa jedhu suura saadaa kan jedhe dhugaa waaqayyee qodaan baay'ee bareedaa. Namoota isinii danda'ame kana fuutanii kushinaa keessan keessa galchattanii sitti tola gamaal godhaa miti. Ijumaan ilaalaa gujumaa isiniin jechuun jaalladhaa. Immoo kaa'inaa faabittiin jedhaan isiniin jedha koodeewwan kiyyaa baay'ee namatti tola dhugaadha garuu jechuudha. Kana ituma hin beekamiin itti dhufe jechuudha waa'ee qodaa kana. Sofiyaadhaan paarkii Finneessa naanii bakka paarkii sana keessa nama tokko malee namni seenuudhaan bakki keessatti nafee Sofiyaan paarkii keessa seentee bakka taphaa keessa kan immoo suuqiitu fuuldura kana jira itti seenee kennoo isheen achi keessa taphataa jirti. Asumaan immoo gara uffataatti seenu gara qodaattiin dhufeen isiniin jedha. Baay'ee namatti tola. Kinoo laalaa itti bohaaraa asumaanii egaa baay'ee namatti tola.
yaa rabbi maal jetture waan asinitti baasa dhugaa distiin arge distii biyya keenya supheedha dhugaa waaqi kinoo suphee argaartu kun saayinaan tiniin shaklaa soon taane suphee irraa kan hojjetame jechuudha dhugaadha suphee irraa hojjetame nama ajaa'iba dhugaa wanti aadaa keenya nuti biyyatti tuffannee gannu martisaa biyyuu asitti intinii ta'eet hojjetamuutti jira siniin jedhaa simoo jaarsaaf jaartiin itti fakkaatan natti dhufan egaa ijoollee yoo kaameraatti qabee xaa godhanii bilik na godhu kanammoo gaafa deessaniif sinii ta'aa kee dhageessanii jirtu mooqatti naqatti argaa keessan koppii shayii yoo barbaadan jechuudha xiqqoo shayii saddeet kan jedhamu as keessa jira waan nama bohaarsu waan nama gammachiisu inni jechuudha oromiyaa keessa yoo har'a qodaan biyya abbaa keenya keessa faa bittiin kan jedhatu jira dhugaa hin goomina qodaa asirraa bittanii hin galira even uffata iyyuu yoo tawassanee jira muti malee koo wantoonni nuti har'a asitti gatii wajjiidhaan binnu kaargoollee kana ol kaffalchiisuu danda'a waan ta'eef ilaala amma kun supheedha dhugaa waaqayyoon suphee gini qallaaliin bareedu jechuudha amma ishee kan argitu ishee tagaabina wajjin dhiyeessanii fakkaattu akkasumas isiniin jedha koottaa gudi ilaala dhugaa waaqayyoola yeroo baay'ee niitii kootu manatti kana fida jechuudha kuni maadha seetanii kishaa beektu miti handaqii jechuudha kishaa handaqii namni horii eegdanii beektamme namni handaqii beektan naaf hima handaqii uffattanii namni horii eegdanii beektan jechuudha duratti kana dhawaaniitu yoo handaqii isaa uffannee horii eegna jechuudha anillee horiin eegne garuu kanaan horiin eegamaa jechuudha lafa kan kishaa saa'u kanuma rarabna duratti too tekinooloojiin dhufee firaashin hin dhufiin okay kanaafi itillee rafamaa jechuudha dur gizee durii kun kishaasatu hojjetama handaqii isaan hojjetama maal jedhama maqaan isaa meexxii jedhama laala qonnaa biyya keenyaa isa xaafiin ittiin galu isa qamadiin ittiin galu meeshaaleen aadaa oromoo hundumti isaatu jechuudha gosa jijjiirrate akkuma ogummaa isaaniitti bocamaniitu bakka garaa garaa taa'u jechuudha biyya guddatte keessallee nuti garuu jechuudha isa kana ganneen maal duukaa fiigaa jirra faashinii faana jechuudha qonnaan jira baqaqsaan jira biyya keenyatti kun hodhamee kan bakkee keessaa itti midhaan maal ta'u midhaan gara manaatti galudha jechuudha dhugaa bakkee laala gilgilii dhugaa waaqayyo gilgilii argaa jirtu miti gilgilii kana duratti qoriitti naqanii fatfataatti naqaniitu nama laalcha deemu har'a garuu nuti tekinooloojiin toleera buddeen fatfatuunis hin jiru waxiin saayinaatti baatameetu deema kan aadaa keenyaa sun ukkaamameetu taa'aa jechuudha laala wanti marti isaa jechuudha kun immoo hidda dhala hidda biyya keenyaatti manni ijaaramu jechuudha isaan kun hojjetameetu iyyuu dhufee iddoo kana taa'aa jechuudha argitanii garuu nuti kan keenya maaliin goonu seef goone nan keenya kun marti isaa teeba mukarraa kan hojjetame jechuudha dhugaa baay'ee nama ajaa'iba gilgilii arguu koo nan gammadee dhugaa argitanii begeetaa kiristoos namni hodhitanii beektamme namni hodhaa dandeessan gilgilii hodhitanii namni beektan gunduu namni hodhitanii beektan naaf himaame dhugaa baay'ee bareeda kiristoosii argatanii isa kana jechuudha akkuma maalirra kun hiddadha hidda argaa jirtu mukti isaa jechuudha kinoo gootiraa beektu miti muka sattiin gootiraan hojjetamu qacamasa jedhamu muka qacamaa ciranii gootiraa ittiin hojjetan beektu miti ijoolleen baadiyyaa marti keessan beekuu dandeessu kun immoo muka qacamasa jedhamu sanarraa akka gootiraa kinoo gootiraa midhaan itti galu jira miti yeroo goodaa keessatti kan xaafiin itti galu qamadiin itti galu bishangaan itti galu wantoonni garaagaraa itti galu isaantu asitti hojjetamee kinoo qacama kana maal godhu mana keessa kaa'anii soofaa bukkee kaa'aniitu uffata dachaasanii yookaan uffata yaanna gisee qorra dachaasanii keessa kaa'uu jechuudha laala waaqayyo nama ajaa'ibu kunillee qacamarraa hojjetame jechuudha
Innaa ijoo bifa jijjiirrate malee jechuudha. Waanuma biyya keenya keessa jiru waan nuti bakkeetti gannutu asii maallaqaan bitama jechuudha. Har'a nuti maal faana baane qunnaa kana hunduu dagatee midhaan qunnaadhaan galu hundi isaa wanti qunnaan safaramu hin jiru bara masxaaxabaatti jijjiirame masxaaxabaa laastikiitti jechuudha. Kun mataan isaa waan ammanatti intinii miti jechuudha. Argitanii nuugini migiraa hojjenna kun immoo intinii irraa hojjetama. Meexxii laalaalatti siqaatii meexxiidhaan akkatti dhaqe gaaqeeyyo. Innaa akkasitti buhaaraa nafaana turaa waan jiru walumaan ilaalla. Kun immoo maalidha gooftaa Yesuus. Kunillee isuma kun handaqii umarraa hojjetame jechuudha. Baay'ee des nama jedha dhugaa. Sawaadhaa suphee irraa wanta hojjetamee fi waan handaqii migira irraa hojjetame daawwataa toltaniittu paarkiidha kun waan ta'eef bakka turizimiiti bakka turizimii kaayooti har'a kaayoon bakka turizimii singeessitee jirti koottaa bashannanaa badhaadha bakka turizimii baay'ee miidhagaa ta'e kana jechuudha koottaa keessa itti buhaaraa kun muka hundisaa dhugaa garuu sibiila namatti fakkaachuu danda'a argaartuu miti hirkabootii shinii sabara barri teekinooloojii fideennan laastikiitti jijjiirame. Dorgaruu kanumatti miila tolchaniiti hirkabootii isaa buna irratti buufatu jechuudha. Teekinooloojii kana baanee maal ganne waan aadaa keenya eenyummaa keenya daganne garuu biyyi guddatte immoo kinoo mukallee bitteetii sooftee fiddee iddoo kanatti nuuf keessi jechuudha. Wantoonni jiran marti isaanii kan mukarraa bocamanidha jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa. Bakka turizimiiti bakki kun moolee osoo hin taane. Baay'ee namatti tola. Turtiin keessan waliin haa ta'u waan jiru walumaan ilaalla. Siniin jedhaa koodeewwan kiyyaa. Maalidhaa gooftaa Yesuus. Kidaanni isaallee muka. Gudii akkam taane karaan bahu akka wallaalle bichaa. Akkan karaa gumbaa wallaalle Soofiyaan keenya achi keessa jirti. Jooree akkan keessa badee karaan bahu wallaalle na barbaade nan gatii naa okay. Yoon ittiin daawwalte malee karaan seenee bahu hin beeku dhugaa. Naan seene malee amma karaan bahu hin beeku. Yaaddachuun tallaachuun malee. Natti immoo kolfiina hageessanii jirtu ishee. Na waan hundaaf iyyuu baay'ee bareeda baay'ee namatti tola dhugaa waaqayyo laalaan teebilii kana fa'aa jechuudha. Istaayilii siddit jedheen ababaan isaas baay'eetu bareeda. Abaaboon iddoo kana jiranillee kan gurguramanidha baay'ee namatti tola. Itti buhaaraa bashannanaan isiniin jedha bakka turizimii baay'ee hawwataa fi tinaateela kun supheedha hundumti isaa jechuudha. Ajaa'iba rabbiiti yaa rabbi. Turtiin keessan anuma waliin gara argaa keessanitti deebi'een jira gara bahutti jira mee walumaan ilaalla amma goodaatti gadi baanutti jechuudha. Karaa galuu yoo wallaaleef na barbaada akkatti bohaartan abdii guddaatiin qaba bakkichis baay'ee namatti tola baay'ee nama boonsa baay'ee nama bashannansiisa waan ta'eef itti bohaarsu jedhee abdiitiin qaba hin mukooftanii hin mukdanii ashaangulliitii garaa garaatu jira bifa bineensaatiin bifa sila salaalle jechuudha argitanii ammallee jira. Qadaada savaan wayyoo akka gootiraatti hojjetame akka manaatti hojjetame istaayilii garaa garaatiin hojjetamee jira amma karaan seenee irra ga'eera bahuutti jira jechuudha gara uffatichaatti deebi'een jira ammallee turtiin keessan anuma waliin haa ta'u waan jiru walumaan ilaalla hin mukaayinaa jechuun dhaamsa kiyyaa obboleewwan kiyyaa booda keessa karaa bahu yoo wallaale malee wantichi baay'eet namatti tola. Ta'e ammoo warqitti nufi waan isin bibbitattanii mormatti naqattan warqii naante warqitti masilaalle jechuunis goldiin sittaamir
maal hojjaa warqii binnee goomna reejo kanuma bitannee mormatti naqanna warquma fakkaatti isheenoo Ejo maal hojjaa warqii binnaa annan du'e warqii bitaan jiru dhageessanii jirtu kanuma bitadha malee kina yoo barbaadan jechuudha kan gurraa siddit kan jette waaqa bes yomkin gaali haada ما بعرف كم مني هذا ما بعرف والله انزاقا قروتي قطرين نديكو نتونتني تأيلي ويانا تفكاتي يتوقع بريتا ايه باين تنينا انتني اللي انتو